maal wanni si gochise Sijamar abdiyaati itu ati waan matee yute waan biraa yaadda malee ati waan gaariin yaaddu sijamar la ommaatu si gochise haadha sabboontuu bira nu dhiistee haadha sabboontuu bira qotu si gochise la akkasumatti ani dhiisee deemu fedhe son taane garuu ani immoo fayyaa kiyyan barbaadan jiraachuun barbaadan de arra niitiin akkana na gote boru nan dhiistu sijamar yuu taana amma waan wal deebi'uuf hin qabaabdina dhiisaan ol deebii siraa jira bara annan ijelan dhugaa rafinan niyaan iyyitu bareedaa yookaan namni yoo yaa'e maali mana ba'aartii sin jira bareeda gazeetu tokko malee qaaraftu ndi nama qaaneffadhu inde akkas taanaan ol deebii inde si argaa akka fata uccuu kiyya dhiis kun maali kun maali uccuu kiyya uffata kiyya akkamitti amma maaliif na waamte reeqa uffata kan keessa asitti mee ba'u us jedhee sitti uffata as kaawwattee wannummaan abdii Wurdutoota dura kuwaasi gaafa onni jettuun maal duraa baatee jirtaami uffata uffatteemi feestaanii tolfatteemi uffata kan keetti naqaannattee mire ba'uuf karaa irra jirtaami ba'uuf karaa irra uffata uffattee uffata kee qopheeffattee wannummaan na gaafattu maal Ashama harkafuuni daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii haan nagaa kudha isinillee bakka jirtanitti nagaa naaf ta'aadha egaa daawwattoota fi hordoftoota keenya dhugaa dubbachuuf ani baay'ee cinqameetan jira mana kana keessatti jechuun ati mana hajii haaraa dhufteetu naan baay'ee nu sodaachisaa jirti ani bakka baay'ee sodaadhee jiraan dhaloota kiyya nama akkanaa arginu beekwaani baay'ee nama sodaachisti bakka namni nama ta'ee nama sodaachisullee hin jiru garuu jiraamti gidduu tokko namni aktiisaa akkanumatti namaaf hin fudhatamnetu jira maaliif hojjetan mana keessa teessee ituma mana keessa jirtu namni fuula isaa maaliif hidhatee billaa faanatti qaqqabde namnaan baay'ee ishii sodaadhe dhugaa rabbi erga caaltuu mana kanaa baatee haalli mana kana keessa uumamaa jiru bakka nama sodaachisaa jiru jechuudha ani baay'ee sodaadhee jira kanaafuu homaa gochuu hin danda'aani ani bakka ani alama baay'een qaba jiraachuun barbaada jechuun saatii kanatti waa baay'ee yaadan ammatti naa ta'ullee baatus waa baay'ee yaada gati ta'eef ani bakka gochishi baay'ee nu sodaachisee jira akkanumatti na sodaachisti kilaasiidhaa gadi ba'ee anaaf ishiin alatti wal argine jechuun gibbiidhuman sana kana keessatti wal argine jechuun bakka wanti aktishin natti agarsiistu baay'ee nu sodaachisti lafuma kaateet ija natti babaasti bakka billaa akkanatti natti gadi qabdi faana sodaachisti us jedhi faana jetti bakka ani dubbachuu hin dandeenye tanaffasullee hin dandeenye jamaru jechuudha maaliif inde ani daan qabama kan cinqa maaliif inde dhugaa rabbii erga caaltuu mana kanaa baatee bakka manni kun bakka haalli isaa mana galaa hin jiru ani baay'ee sodaadheetan jira kanaafuu jiraachuun fedha gati ta'eef ammaan haadha sabboontuu fa'aa bira deemuun barbaade isaan biran taa'an gasitti yookiin banallee nu jijjiiruu qabaa yookiin immoo niititti himanii nama hin tuqinii seeraan mana kee taa'ee jedhanii yookiin inde ani amman ba'ee seenu hundi dhugaa rabbii mana fincaanillee mana ammamaallee seenuu hin dandeenyaan sodaachatan seena ishiin wajjin wal arginee ganaa ammoo walitti buna lataan namni waan ta'e waan jedhe zimmi jedhu bakka ishiinis immoo na takataattanaa jirti akkanumatti nama sodaachisti dhugaa dubbachuuf jechuudha ani immoo kanaafuu mana kana keessatti ishee wajjin jiraachuu hin danda'u maaliif lafaa kaatee waan ta'uu maan ishiitti hin dubbatiin waan ishee osoo hin kaasin lafaa kaatee namni kun nama tuqataanaan booda immoo kan kana caalutu uumama waan ta'eef osoo dafee keessaa deeminaa wayii sanatti yaadee daawwataa fi hordoftoota keenya baay'ee tokko sodaadheetan jira dhugaa rabbii bakka ani dhaloota kiyyaan hanga ammaa kana akka ammaa kana sodaadhee hin beeku daawwataa fi hordoftoota keenya amma kanaafuu ani haadha sabboontuu biran deema jedhanii kaameraallee hin dhoksu akkanumatti fuuldura qabeetan abdiidhaan ani nan deema haadha sabboontuu bira deemuu qaba maaliif mana kana keessatti jiraachuu hin dandeenye amman ba'ee galu bakka waluma agarraa ishiinillee nan dhiistu nas sodaachisaa jirti gati ta'eef waan jettu situ beekaa mee jedhe san gaafadhaani waan jedhu isatu beekaa daawwataa fi hordoftoota keenya mana kanaallee yoo nan ba'u beekaafan kaameeraa kanaas bira godhe maaliif akkasinillee naa beektan maaliif akka mana kanaa ba'e sababii mana kanaa ba'e illee akkasin beektanan barbaada kanaafani kaameeraa dura kana qabee abdii dubbisuu barbaade daawwataa fi hordoftoota keenya hanga dhuma sagantaa keenya nu hordofan kaameeraa barbaadeta bakka nan barbaade kaa egaa daawwataa fi hordoftoota keenya akkuma agartanii kunoo abdiillee dhufee jira fedhii waan isa gaafachuu fedhu sun fuulduratti gaafachuu barbaada waan ta'eef
akkasinillee dhageessan fedha. Maal? San barbaade. Jechuun tamam kaameraa dhaamsitii waan barbaadde. Kaameraa amma ani fedhitan kaameraa kana as bira godhee miti. No, kaameraa dhaamsitii waan nagaafattuu nagaafatu jira. Laa kaameraa fuulduratti uummata keenya fuulduratti maatii keenya fuulduratti asi gaafachuu. Maal nagaafatta maatii keenya fuuldura waan nagaafattu maal dirqama akkan waan nagaafattee kaatee dura maal? Laa abdii waa baay'ee ani amma kaameraa duubatti si gaafadhee as fuulduratti immoo waan badaa miti kun. Maal? Waan badaa miti. Maal? Mono. Jechuun bakka ande maal loltaati? No, kaameraa atama fakkeenyaaf yaadan keetiin kaameraa namoota daqqamteeti waa si gaafachuu fi duudaa maal nagaafatta gaafiif deebii taate bara namni nama hime gaafiif deebii sirraa qaba jedhee keessoo tolchee. Gaafiif deebii miti abdii bakka ani jiraachuun barbaada bakka sanas ta'e kanas ta'e jechuudha. Eentu jiraachuu tokko? Ani immoo mana kana keessatti erga mana kana caaltuun baates jabar manni kun nagaa qaba? Maal ta'e nagama qaba? Naguma qaba. La nagaru ati nagaan gizee jiru fi nagaan gizee hin jiraanne hin beektu sanatti fakkaata kan argaa jirutti jechuudha. Hin beekta kan sijjamar atuyyuu sijjamaruyyuu hin qaanoftu nagaan jira een gizee tuqu malee afaanitti sitti nurfaatu. Maali kana sanii naan jedhi dhiira. Maayinni abdii qoy kana tiyaasin beekeleen akkana godhee jedhee ifaan ifatti anumatu dubbachuu qabaati tuma beektu akka nama hin beekne maataati sijjamariyyuu taanaan indee. Amma waan yaa rabbii waan sin jechisu tokko hin jiru abdii. Dhugaa dubbachuuf baqa waan jiru sun ifaan ifatti tuma beektu akka nama hin beekne maataati sijjamariyyuu. Ishi maali? Ishi amma kalee malee hin gadde kan dhufte miti mucooni ati mana ajii kan bishaan qoshashaa mataa irratti kan sinnatti sana miti hin beektaan miti silaa. Inna tadashin mana kana nu tolaa jirti sijjamar. Qoon way mana nagratti kun yoo an argitu balbala cufatti. Yoo kushiina seentus lattamattee uffata akkana uffattee seenti. An waan isin tolee jirtan. Maali sijjamaruyyuu mana keessatti jirtu lattamachuun maaliif lattamattee illee jettee maaliif hin tilmaamin maaliif hin yaadin? Annaan galleeti amma ati waan ta'e na hima waan kaameraa fuulduraan dha'uudee na dagachiistee waan namaa na haasofsiise. Ani waan nama si amachuuf illee miti an sijjamar kaameraa daqqanii nama amachuufis miti kan inni jechaa jiru. Garuu ifaan ifatti waan jiru dhugaa dubbachuun barbaada bakka namni maal ani kan isheen osoo sodaachistu ani indee. Maal si gootee maa inni hin beekta sijjamar mucoon akkanumatti nama sodaachiste. Yaa ati gaaddisee ati calistee waan hin taane hin beektan ani jedhu. Waan natti himte kana jedhi itti rakkoo jiru natti himi. Ani sitti himu malee ati hin beektu? Hin beeku. Waan mana kana keessatti uumamaa jiru ituma ilaalaa jirtu. Waan hin agarre maali? Ani mucayyoo wal qunnamee hin beeku. Kaleessa bishaan natti naqxe waan bira. Kaleessa bishaan sitti naqxe. Borummoo fiddee gaazii sitti naqxeet kaza kirbitii sitti lokkosti dhumate. Dhiisii haake ana jaarsa qabdiin jaarsatti nama yoo kanarraa haa qabu. Kasanii dhiisiiti gaazana naqxe ibidda naqabdee ati waan namni waan kenna. Kanaafuu amma akkanumatti jiraannaa jechuudha ishee wajjin. Jaartii kiyyaa qabaasu. Baay'ee haa jedhuure. Jaartii tamtee naa jechuuf deemu. Qoy mana kana keessatti sitti balakkataa miti. Mana kana keessatti jirtaa miti. No. Lattamattee seentii miidhaan dubbisnee isiin dubbisnee guyyaa kaleessaa to'an as dhaabadhee arrabsee jirna. Maaloo abdii gowwaan ta'een kan lattamattee mana keessatti jirtu gidiraadhaaf lattamattee sijjamar. Ashin amma nama gaarii dhakaa. Wuyyi indee. Erga bakka ani uma gochuun danda'u ani ishiin akka feete aateessuu barbaaddees nu waajjeessu turgeetti duu feetaa miti ati duu dandeessa mirga keetii waan nagalchu tokko hin jiru ani immoo nama alaamaa baay'ee qabudha waan ta'eef haadha sabboontu bira deemuuf fedhaan. Haadha sabboontu? Eenyu mureetti haadha sabboontu bira? Haadha sabboontu bira naa deemta? Maal jechuudha? Innaa duuree asitti. Akkamitti diina kiyya bira naa deemta? Maal si gutee diin ta'e ishii tana mana kana keessa jirtudha ishii. Diinni tiyya na garamteetu diinni tiyya tana irraa achi fagaatti. Diina kiyya bira naa deemta? Maali haadha sabboontu bira maal naa goota? Innaan asitti du'u? Dhageeffadhu koo akka caaltuu fuutee achiin boolla seensite fuutee sillee boollaa seensitu. Wii. Badhisiin nama asii caaltuu fuutee feestaaliidhaan fuutee caaltuu mana galfattee gaafa an gaafachuuf dubbisuuf dhaqu hin jirtu caaltuun. Deeminarraa naan jettee. Shaggaa gote dhugaa rabbii. Shaggaa gote kanaafuu caaltuu gizeyaati deemtu caaltuu akkuma agarteetti sitti kennite dhufte immoo namicha maraataa kanatti ishee as rakkabdee biraa deemuudhaaf ati. Kun maali? Maal uffata huccuu kiyya dhiis. Kun maali? Maali kun? Huccuu kiyya uffata kiyya. Akkamitti amma maaliif na waamte reeqa uffata kan keessa? Sitti mee bahu us jedhee sitti. Uffata as kaawwattee wannummaan abdii. Hordoftoota bu'uura kuwaasi gaafa dhoonni jettuun maal duraa baatee jirtaa mi uffata uffattee mi feestaalii tolfattee mi uffata kan keetii naqaannattee mire
ba'uuf karaa irra jirtaa mire ba'uuf karaa irra uffata kee qopheeffattee wannummaan na gaafattu maal abdi qoati maal jechaa jirtaan ani shi mana kana keessatti maal gochuun qabaa shi an inde kalas wanni ati gochuu qabu ati du'a jalaa dhiisita ana moo akkasitti na ajjeestu rakkoon jiru watti taa miskiititti ana waliin dhiistee deemi isin jaalattanii yoo ta'e sanan maal lagachiyan inde amma danda'u ani mana kana keessatti jiraachuu hin dandeenye wakiin mucoo dubbisaadha maaliif itti jammar mucoo ne sarfte eenyushin inde maaliif nangeenya ani mana kana keessatti gai ana moo gosu waa itti na mootii na gabatte wallahi ati maal masga jaartii namaati fedhu dhage jaartii namaati fedhu jiraatu fedhu jaartii waan fedhe haa taatu jaartii jedhee mana suuqachee itti qollofate wayii itti qollofate dhageeffatu wayii itti qollofate ati maali wannummaan jaartii maali tana jala deemtee wanni mana hansa buntu dhattu maali kana na goote dina hin ani of fayyisu fandeeman inde maasi goote waa isin goote kana inatti maasi goote inde aha ጊዜ በቃ waan tokko ta'u malee isinitti mul'atu jechuudha ani waan nagoota anu nan beeka bakka sijammariyyu ani jiraachuun fedhu ani shin jiraanna mana kana keessa Oshi mana kana baate ishi mana kana keessa soo jirtu maal taa'uun barbaadu inde inqaanaftat ammoo dirqamaani anga aha waan tokko wakiin buruqee wakiin immoo billaadhaan akka barbaadetti na sodaachistee erga na ajjeesteen booda bakka aha ጊዜ sana ba'uu qaban akka hajjitti illee humnaa tolu waan akkana na jettee naan jedhina hima dagaagitee dargamu abdi ati to asirratti ituma keetiin yoo agartee innaa mantooti ishi maasi bakka maalan godhaan maasi goote inde ጊዜ መቀን ድበዳና ከምት ድቦቹን ቀበሽ እንዴ አሩሞን በትሞ ማንስ ይገላን ጅሩሞ ማፋን ብራድ ካነገሱ ቀብዶ ከነመለ ካሜራ ከነባብ ኦማ ዋነን ካሜራ ዳቡ ከነ ካሜራ ዳሪስ ዳቡ ማፈን ዳባብ ማሊ እንዴ ላልሽ አንጋማ ማኒ ስትኑ ሜሌተን ጨርሳ ጅራን ስላሲ ስቲ መንለ እንደገሷት ተኮ እንደገሰ ተኮ ገነቃ ጅርተ ሲጀመሩ ይታ ጀናን እቹ ዱጋ ድበቹፍ አኒ መነከነ ከዘት ጅራቹ ሶዳቻን ጅር ማልሆየት ከሌ ኩሽና ሴኔ nyaata hojjechuudha afaanuma kushinaa seenuu ishiin shunkurtii kattafaa jirti kattaftee fixattee jirti kan ishii kaza ani fuudhee kattafuudhaanumaa jedhu kaza ani billaa kan qabuudha jennaan billaa fiddee natti galagalchite gisa sana too ani atona waraanti ati na bira jirtaan naadaan taagise san kanaafuu ani immoo akkana niitiin har'a akkana goote immoo borumoo kan kana caalu goote waan ta'eefuu ani immoo ani fayyaa ani ufan barbaadan of barbaaduu baannaan sin jechuudha. Mucayyoo santuu cuube si qabate moo gaaddi seensa babaadirta moo gaaddi caaltuma haadhuma sabboontu bira deemu kan taate. Wayne maalan godha kashi abdiyaati maal ishii ani akka uumamaan maal ta'e yaati amanta ishii dirqama billaa sana gana waraanteen booda amanuu qabda dirqama ishii indee. Kanaas waan kana jaarsatti mii jaarsatti sijamar inni akkuma ishiitti waan ta'eefu isaan tokko sijamar ta'u amma akkas jettee hin dhaga'in. Ani waan deebisu tokko illee hin qaban. Laa. Kuno kabajamtoota hordoftoota keenya. Kootu ofii na laala. No. Kaameraa ofii. Sijamaraati jechuudha. Itoon as biratti jechuudha. No. Kaameraa kabajamtoota hordoftoota keenya. Kaameraa nama ofii daqqananiiti. Dhiisi hin jiru. Dhageeffadhu kootu ofii keettee kam. No. Laa abdii amma mee as biratti mee waa baay'ee sirriitti argaa jira mee abdii. Maal? Waa baay'ee sirriitti waan adda addaa tokko si irratti. Maal narra argaa jirta? Maal fooyyee jettee itoo ammaan as biratti abbaan barbaade toon ajjisee waan sina qundiru akkan si argaa jiru. Yaa akkasiin gaaddisee ani. Argeen jira si jammar bakka ani yoo baadhees waan si galchu qundiru akka ati mana kana baatu fedhu sun sanii lamaffaa immoo itti gaafatamummaa fudhadha. Itti gaafatamummaa. Erga waa tokko ta'e ani itti gaafatamuu baate ana maal? Erga waa tokko erga miidhame ani maal aan godhume anaaf. Kalaas itti gaafatamummaa fudhaa siin jedhame. Tole biyyeen nagaa. Yalla itti gaafatamummaa fudhaati. Ishi nagar dhisaan ande. Kalaas dhageeffadhu ko. La. No. Wanni garee ati deemu. Jambar ani huccuu bichaan fudhadhee beeme mana kana waan biraa miti. La wanni baatuuf hin jirtu. Haati sabboontu dhara isii falfaltittiin yaan. Haati sabboontu achiisi bilbiltee caaltu yoo akkana awwaalee jira kootu silleen awwaalaa jettees. Ana miidhuudha. Ishiin akkas naan hin jenne abdii maaloo. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa laala hojii haadha sabboontu. Ana miidhuudhaaf mana kiyya seentee caaltu fudhattee jirti amma immoo wattii tana fudhatteeti. Nu ammoo qullatti akkana nama hambisuuf jecha kana dalagaa jirti. Wanni isiin kana godhaartuuf illee dhiiras qopheessitee fi waan kana godhaarti malee lafaa kaateetiin taati sabboontu anatu beekacha kabajamtoota hordoftoota keenya. Amala isii. Kuno baguma kaamera makanaan naagetti. Maal wanni si gochise?
Sejamar abdi itu wan mati itu wan berai ada malah itu wan garin ya sejamar itu Lah, oma tu si bocis, aha, har sabon tu bera, nudis dia har sabon tu bera, aku tu si bocis. Lah, akasih mitihan. Ani isi dia mu fe, isontane garu ani mu faya ki yang berbadan jelas cuma berbadan di. Ani nitin akan aku tu burunan itu sejamar itu anak necur. Kanafu adi mu as berat itu wan berbadi sinjaran yun agak suatu nama di. Ani mu bakal jelas cuma berbadan kanafu nak isan. Koi opsi sinjira jira. Shamus nanti stop di. Na ege fadu kamera ofi kete kun ordustoon le silala jira. Nu wadiya kabulle ni murteessuu danda'a. Ati amma boodhaanti tasgabbiidhaan taa'e tukka. Anjaarsa isiillee ni gaafadha. Hajjiin illee yoo inni dhufe ni gaafadha. Kunoo isiin illee duudaan sun manuma keessa dhagaartii wanni kun dhugaadha yookaan dhugaa miti jettee jaarsatti himullee dandeessi. Anjaarsa illee ni gaafadha. Nurraa qabdu moo nurraa hin qabdu yookaan akka kushiinaan seenne nurraa dhoggii maal illee hin jedhaani waan isin jettullee adda baafannee achi booda waa hundaa sirreessina. Amma nuun sirreessinaati taayati. Bas kabajamtoota hawwaasa keenya kun akka argitanii osoo natti himin feestaalee guurattee kaameraa ammoo rabbumatu yookaan anuma kanatu dhugaa qabaa kaameraa kana bakka kana geettee malee waan isin deemaartu argitanii haadha sabboontu bira dhaqa jettee deemaa jirti gaaddiseen kabajamtoota hordoftoota keenya osoo anaan waan takka mari'atin uffata kana uffatte osoo anaan waan takka mari'atin feestaalaa kanatti uffata ofii guuratte mucittii miskiintittii asitti wannaa asi gattee minyootiin jechaadha lubbuu ofii baasuuf akka isiititti deemaa jirti jecha maashaa Allah. Gaafadhanii jirti jamar moo amminyoota tuqaan jirtu ana takataatalaa jirti ishiin ande erga ishii muumata ishii gochuu hin dandeenya ani immoo wallaanuu hin danda'u qoy maal jechuudha jamar moo na ajjii seedhuun waamini na ajjii seedhuuni kana barbaadaati. Ati akkanatti na arga gaaddisee of sirreessan akkanatti. Amma mi'aati nu gattee deemte isin tuqaan jirtu kan tuqaa jirtu ana mi'aabdii maal ta'aa jirtaati. Nu hunda keessa sababni si tuttuun maali amma hin sirreessinee deemee of seenii argine. Kameraan abaa oseen. Bakka sejammarani tokko faan kan suwaamame dura sitti malee itu sitti nimin bahuu hin danda'u. Waan kana namicha natti. Bakka kanaafuu waan jiru maal fakka mana kanaaf bahaa jiru akka beektu barbaade malee waa biraa miti ani sejammarani. Kanaafuu oseen. Amma waan seenuuf hin qaban. Amma laal anaasi adda baasuudha. Amma haati amma ati sabboontu jaalala kiyyaaf kan kee kan addaan kuttee jaalala kutuu baratteetti siin kanaafuu yoo deemu. Kan jaalachaa jirtu mee argeen jira sejamar. Ati mee nama jaalatu sun du'uu baatee waa tokko ta'ee ta'uu baatee sisin naqu. Amma waan wal deebi'uuf hin qabaabdina isaan. Ol deebii siin biraa jira warra. Annan ni jilan. Dhugaa rabbi nan ni jaan. Iyyitu bareedaa yookaan namni yoo yaa'e maali mana ba'aartii siin jira. Bareedaa gisee tuq malee qaanoftu ndi nama qaaneffadhu. Akkas taanaan ol deebi. Si argaa akka viidiyoo kana situ eegalee akka nama gadhiisitti jira warra keessan illee argu maatiin keessan. Wanni mana kiyya keessa dhufteeti ati sabboontu namaa fi waa hunda guutuu hin jirtu Hussein hojii isii dhaabaa jirtu ati sabboontu seen isii. Ani shina duran dhaabbati nan deemaa ani indee. Gaaddisa. Baqa shaadha sabboontu biraa miti kan deemu gara biraa hajji yoo dhufeen gaafadha wanni wannaa jedhuuf hin jiru. Amma haati sabboontu ajaja haadha sabboontuutiin hin deemtu mana biyya. Deemsiin jedhee jira bakka deemsiin jedhee kabaja. Marato. Ati siidhaan maal adda jirta jedhe.